Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Gaaga'ama ulfaataaf uummata keenya kan saaxilee mootummaa afaan qawween aangoo qabatee PPdha jechuun ABO'n ijoo dubbii baase. Ayyaana Irreechaa magaalaa Finfinnee fi Horaa Harsadeetti kabajamuuf jilli Oromoo biyya Keeniyaa imalarra jiraachuun himame. Daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti walitti bu'iinsa uumameen buqqaatotaa fi jiraatota irra miidhaan ga'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Imbaasiin Itoophiyaa Sudaan Kaartum jiru xiyyaaraan haleelamuun himame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Gaaga'ama ulfaataaf uummata keenya kan saaxilee mootummaa afaan qawween aangoo qabatee PPdha jechuun ABO'n ijoo dubbii baase. Goolama siyaasaa Oromiyaatti dhalchaniin goleelee Oromiyaa cufa keessatti maqaa garaa uummata keenyatti moggaasuun hiraarsanii hidhaa fi rasaasaan jilbeenfachiisuu dadhabnaan balaa uumamaa irratti aggaame dhibee fi beela itti jaalachuun gargaarsa barbaachisu gochuu fi hanqannaan uummanni keenya akka jumlaan dhumu kan godhaa jiru mootummaa bilxiginnaatii jechuun addi bilisummaa Oromoo ijoo dubbii baaseen beeksiseera. Rakkoo beelaa fi dhibee belbeltuu ammaan kana lixaa fi kibba lixaa Oromiyaa aanota hedduu keessatti ta'aa jiruuf gargaarsaa fi birmannaan barbaachisu godhamee fi uummanni keenya du'a irraa akka hin oolleef kan danqaa itti ta'ee garee biltsiginnaa warra qurxummii balleessuuf bishaan gogsuudha jedhee dhaadataa turee fi dhaadataa jirudha jechuun akeekni biltsiginnaa uummata Oromoo fixuu akka ta'e ibsi dhaabichaa akeekeera. Ji'ootaan dura hongee kibba bahaa fi kibba Oromiyaa addatti Gujii fi Boorana keessatti ta'eef uummanni keenya dafee akka hin damdamanneef kan gufuu itti ta'e biltsiginnaadha. Ammas lixa Oromiyaa godinoota Wallagga lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horra Guduruu Wallaggaa fi kibba lixa Oromiyaa godinaalee Buunnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Booraatti uummata dhibee fi beelaaf saaxilameef akka hin birmatamne kan hulaa hunda cufe addatti ammoo gargaarsa dawaa fayyaa fi nyaataa kuusaatti ukkaamsee irra taa'u caasaa biltsiginnaa onootaa hanga gandootaatti diriirfamanii jiran ta'uu ABO'n ni amanaa jedheera. Haala amma mul'ataa jiruun uummanni keenya lixaa fi kibba lixa Oromiyaa balaa dhibee fi beelaa itti aggaame jalaa damdamachuu dadhabee rakkoo ulfaataa keessatti kufeera. Keessaayyuu uummanni keenya lixa Oromiyaa godinoota Wallaggaa afran keessa jiran waggoota 5 darbaniif waraana mootummaan PP irratti bane irraa qotatee gumbii hin qabu. Horsiifatee moonaa hin qabu. Weerara dhibeelee busaa, koleeraa, TB, dhibee sukkaaraa fi kanneen kana fakkaataniin saaxilamanii gargaarsaa fi wal'aansa argachuu dhabuu irraa hedduun lubbuun darbaa jiraachuun himameera. Namni kan manaa bahee manatti galuu dadhabe, kan mana jiru manaa bahuu dadhabee dhalli namaa bakkatti dhumataa jiraachuun hubatamaadha. Akka dhaabbilee garaa ogeeyyii fayyaa fi miidiyaaleen gabaasaa jiranitti lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa onoota hedduu keessatti weerarri dhibee busaa hammaachuun lubbuu namoota hedduu darbeera. Addatti gandoota baadiyyaa onoota kanneen akka Begii, Qondaalaa, Jimmaa Horroo, Gidaamii, Naangoo, Gaa'oo Qeebbee, Noolee Kaabbaa, Ayira, Haaruu, Gullisoo, Gimbii, Naalloo Assaabii, Baabboo Gambeel, Najjoo, Boojjii Coqorsaa, Boojjii Birmajii fi Mandiitti dhibee irraa damdamachuu dadhabuun uummanni akka baalaatti harca'aa jira. Mana ciisee kan jiru herreguun ni ulfaata. Onoota godina Qeellam Wallaggaa jala jiranii fi kibba lixa Oromiyaa godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Buunnoo Beddelleettis weerarri dhibee busaa babal'achuun uummata keenya gaaga'ama ulfaataaf saaxilaa jira. Akka gabaasaan dhaabbilee fayyaa irraa argame addeessutti lixa Oromiyaa godinoota 16tti bulchiisa magaalotaa 7 fi onoota 117 keessatti godina Qeellam Wallaggaa onoota 12 weeraruun uummanni gaaga'ama ulfaataa keessa jira. Godina Wallagga lixaa onoota Qondaalaa fi Begiitti uummata 300 fi 45 keessaa ona Qondaalaatti uummanni gandoota 36 rakkoo beelaa fi dhukkubaan rakkachaa jiran 36. Godina kana ona Begii qofaatti kanneen beela'an 50. Walumaa galatti kanneen beela'anii fi dhibeen qabaman onoota Begii fi Qondaalaa keessaa 86 akka ta'an ibsameera. Haala amma dhibeen kun saffisaan babal'achaa jiruun kan du'ee fi kan birmannaa dhabuun du'aaf affeerame manni haala kaa'u. Jiraattonni ona Begii hospitaala Begiitti yaalamaa jiran akka himanitti boolla tokkotti nama 2 hanga 3 awwaalaa jiru.
namni bodanfisee waliif kennullee dhibameera. Kan irraa gabaafamaa hin jirre guyyaatti ona tokko keessaa namoota 100 ol dhibee fi beelaan akka du'aa oolan bira ga'ameera. Kun hedduu gaddisiisaadha. Waldaa Hakiimota Oromiyaa gara ona Qondaalaa fi Begiitti imaluun weerarrii dhibee busaa onoota kanneenitti daran hammaachuu ibsaniiru. Dhaabbanni miti mootummaa hojii kana godinicha keessatti hojjechaa ture sababa sodaa nageenyaa fi achii bahuu isaatiin qaawwii uumamuu fi maloota ittisa dhibeelee kanneen addatti dhibee busaa buufataalee wal'aansaa tokko gandoota keessa jiran irraa keemikaala farra bookee busaa raabsuun biifuun hin danda'amne. Buufataalee fayyaa jiran cufatti dawaa raabsuun uummata dandamachiisuun hin danda'amne. Dhaabbileen gargaarsa nyaataa geessuun uummata du'a irraa baraaruun hin danda'amne. Kun cufti kan ta'e sababa woboo balleessuu jedhuun waraanni mootummaa daandii fi hulaa jiran cufee yakka raawwataa jiru irraati. Waan ta'eef foontu fooniif rifata akkuma jedhamu uummanni keenya of malee wal malee qaama biraa isaaf rifatuu fi birmatu hin qabu. Gaaga'ama ulfaataa namtolchee fi uumamaan uummanni keenya keessatti kufe keessaa kan dandamachiisuu fi lubbuu itti horu waan danda'u cufaa wal bira dhaabbachuu fi waliif birmachuu uummata keenyaa qofa. Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon kun yeroo itti uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyyaan alaa duula qaamaa fi qorqalbii uummata keenya irratti godhamu irratti dammaqee wal cinaa dhaabbatudha. Maa irratti weerara dhibeelee fi beelaa hammaataa jalaa uummata kana dandamachiisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu marti keessaa fi alaan akka hirmataniif addi bilisummaa Oromoo ABO'n waamicha isaa dhiyeessa jechuun ABO'n ijoo dubbii guyyaa kaleessaa baaseera. Ayyaana Irreechaa magaalaa Finfinnee fi Horaa Harsadiitti kabajamuuf jilli Oromoo biyya Keeniyaa imalarra jiraachuun himame. Namoonni kutaalee Keeniyaa garaagaraa kanneen akka Laamuu, Marsaabeet, Mombaasaa, Tiraanoovaa fi Naayiroobii irraa dhufan kun namoota 40 hanga 60 akka ga'an qindeessitoonni jila kanaa dhimma Haasanii fi Hajii Usmaan guutuu yaada miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin himaniiru. Oromoonni biyya Keeniyaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti bobba'uun imala irreechaa irra jiran kun yaada kennaniin ayyaanni kun yeroo dheeraaf addaan cinnee kan turre uummata keenya Oromoo waliin akka wal arginuuf carraa kan nuuf uumedha jedhan. Xumura torban darbeetti ayyaanni irreechaa biyya Keeniyaa kaawuntii Taanaa Riiver magaalaa Baangaal jedhamutti haala ho'aan kabajamee turuun kan yaadatamudha. Daangaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti walitti bu'iinsa uumameen buqqaatotaa fi jiraattota irra miidhaan ga'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibse. Humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee gidduutti walitti bu'iinsa dhalateen lubbuun namootaa darbee fi miidhaan qaamaa qaqqabee yaadda'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Daangaa naannolee Oromiyaa fi Somaaleetti iddoo argamtu Baabbileetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 7 bara 2016tti humnoota nageenyaa naannolee lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen buqqaatonni biyya keessaa achi buufatanii fi jiraattota irratti miidhaan qaqqabuu koomishinichi beeksiseera. Walitti bu'iinsa humnoota naannolee gidduutti uumameen buufata buqqaatotaa biyya keessaa Qolojjii keessa namoonni jiraatan yoo xiqqaate 6 ajjeefamaniiru akkasumas namoonni baay'een immoo madaaniiru jechuun namooti nagaa naannichaa biroonis lubbuun darbuu fi miidhaan qaamaa qaqqabuu koomishinichi ibseera. Miidiyaaleen biyya keessaa namoonni lubbuun darbe 10 ol ta'uu gabaasaa turan. Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti koomishinara itti aantuu kan ta'an Raakee Mallasaa walitti bu'iinsa kanaan namoonni kanaan dura qe'ee isaan irraa buqqaanii waggoota buufata buqqaatotaa keessa haala rakkisaa ta'e keessa turan buqqaatonni biyya keessaa du'aa fi miidhama qaamaaf saaxilamuun isaanii yaaddessaadha jedhaniiru. Walitti bu'iinsa torban lamaan dura qaqqabe kana koomishinichi miidhamtoota, hojjettoota buufata fayyaa Qolojjii, ogeessota fayyaa fi humnoota nageenyaa dubbisuun odeeffannoo argachuu himeera. Daangaa naannolee kanaatti waa mudate ilaalchisee mootummaan federaalaas ta'e kan naannolee lamaanii hamma yoonaa waan jedhan hin jiru. Koomishinichi walitti bu'iinsa kana ilaalchisuun ibsa fulbaana 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen walitti bu'iinsichi karaa nagaan akka hiikamu waamicha dhiyeesseera. Dabalataan naannoleen walitti bu'iinsa kanaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii jiraattotaa fi buqqaatotaaf furmaata waaraa kennuuf akka hojjetan, miidhamtoonni akka beenyaa argatan akkasumas waan irraa eegamu gochuurraa hanqachuun humnoonni namoota nagaa irratti miidhaan akka qaqqabu taasisan irratti qorannoon taasifamee itti gaafatamummaan kennamuu qaba jedheera. Haa ta'u malee koomishinichi walitti bu'iinsa lubbuu namoota nagaa galaafate kanaaf sababni maal akka ta'e ture hin ibsine. Koomishinariin itti aantuun koomishinichaa Raakeeb
humnooti nageenyaa yeroo walitti bu'iinsi uumamutti namoota nagaa irratti miidhaan akka hin qaqqabneef eegumsa gochuu qabu ture jedhan. Daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi kan mudatu yoo ta'u, jiraattota dabalataan humnoonni nageenyaa harka keessaa qabaachuun gabaafamaa tureera. Waggaa 5 dura daangaa naannoo lamaanitti walitti bu'iinsa uumamee tureen namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqa'anii rakkoon namoomaa olaanaan mudatee ture. Imbaasiin Itoophiyaa Sudaan Kaartuum jiru xiyyaaraan haleelamuun himame. Imbaasiin Itoophiyaa Sudaan magaalaa Kaartuum jiru ganama har'aa misaayilaan rukutamuu maddeen amanamoo fi hojjettoota imbaasichaa wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Imbaasichi ganama har'aa meeshaa waraanaa guddaadhaan kan haleelame yoo ta'u, miidhaan lubbuu namaa irra gahee jiraachuu baatus qabeenya mancaasuun ibsameera. Imbaasiin Itoophiyaa kun magaalaa Sudaan keessaa bakka Amaaraat jedhamee beekamutti argama. Dabalataan imbaasii Itoophiyaa qofa osoo hin taane imbaasii Raashiyaa, Afrikaa Kibbaa fi Yuunaayitid Arab Emireet haleelamuutu dhaga'ame. Torban 3 duras imbaasiin Itoophiyaa kun xiyyaara waraanaa mootummaan haleelamuun hojjetaan imbaasichaa tokko madaa'uu himan. Haleellaan kun torban 3 dura kan dhaqqabe ta'us mootummaan Itoophiyaas ta'e Sudaan ibsa kennan hin qaban. Haleellaa kanaan hojjettoota imbaasichaa eegumsa irra turan keessaa namni tokko madaa'uun yaalamaa jiraachuu hojjetaan imbaasichaa BBC'n dubbise tokko himaniiru. Lubbuu namaa irra miidhaan gahee homaa jiraachuu baatus foddaa imbaasichaa dabalatee qabeenyi achi keessa ture manca'uu himan maddi odeeffannoo kun. Waraanni Sudaan humna waraanaa idilee biyyattii fi humna dafee qaqqabaa gidduutti eebila 15 bara 2023 jalqabe. Ergasii hawaasni dippiloomatii biyyoota adda addaa magaalicha gadhiisanii bahuu beeksisaniiru. Sudaan Kaartuumitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Yibelxaal Ayimiroo Alamuu dabalatee hojjettoonni imbaasichaa magaalichaa bahuun gara Gaadeerfitti deemuun himameera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork Subscribe, like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.